Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu kanneen idil addunyaa kana mararra teessanii nu hordofaa jirtan. Bakka guyyaa har'aa waliin geenye isiniin jechaa turtii jiraataa aanaa Jiillee Dhummuugaa waliin goone tokko qabannee dhiyaannee jirra. Isas keessummeessuun kan sifaana turuu an obboleessa keessan Jaalee Jersoo Wallooti. Obboleessi keenya kun taatee aanaa Jiillee Dhummuugaa irratti ta'aa jiru akkasumas akkuma waliigalaatti kaaba Oromiyaa godina Walloo irratti gocha raawwatamaa jiruu fi ammas immoo uummanni Oromoo Walloo naannoo Amaaraa jala hin bullu jechuudhaan diddaalee hedduu agarsiisaa jiran. Kanaanis wal qabatee yaada tokko nuuf kaasee jira obboleessi keenya kun gamanumaan gara isaatti sin dabarsaa galumaan dhufaana turaan affeerraa keenya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromticha aanaa Jiillee Dhummuugaa baga rabbiin guyyaa har'aatti nu ga'e walitti nu deebisee mee haala aanaan Jiillee Dhummuugaa keessa jiruu fi haala kaaba Oromiyaa godina Walloo guutumaan guutuutti haala Oromoonni keessa jiran mee haala keessa jirtan tokko lama jedhiitii nu ibsuuf yaali. Finfinnee baraa fi baatii sadi guutte jaluma ta'anii ijoolleegaa darim ofiitii dadhabdee jiraatutti jirtu guure. Mucaa takka kan karaa Suudiidhaa deemudha warrarra waa qabattee deemi gaajaniinii deeman hunda wajjin qabe. Nama Adamu majamu nama Sultan eenyu jaamu tokkommoo dunguruudha maqaa isaan hangatte nama sadii mucayyoo durbaan warri dalagaadha karaa basaasoo ufati ergatu katiisi yaruma jaamii kunooga kana guursisutti jirani. Okay. Wanta tokkoon immoo si yaadachiisuu barbaada. Walgahiin tokko guyyaa dheengaddaana Jiillee Dhummuugaa keessatti gaggeeffamee turaate walgahii san irratti immoo gaafiin hawaasa aanaa Jiillee Dhummuugaadhaa qophaanfamee fi faannoon Amaaraadhaa akka barbaade akka gandicha keessa socho'uu jedhamee wanti kun mallatteeffameera jechaan dhagaa waan kana hagam quba qabda. Itti buufiimi darabeenan itti oofa amma ummata kana fuudhee kaachaalletti naqe. Kaachaalle daa'ida baase karaa sanbateetti naqu kamisetti dabarsanii naqu dhufaniini as dabarte kanatu jira. Hingadda dura taa'a faannooti fi aanaan Jiillee Dhummuugaa walgahii wajjin gadi taa'eeti akka ummanni kun sheenee salaam bu'amuu jaanii waliin haasawaa turan. Manguddoon hin bu'anii qallamneeti ummatan warkaa daguuge bakka taa'an barsiiftanii bakka rafan barsiiftaniiti ummatan irraa fixee oo amriin teessan ubichaa taate naqa yoo amriin teessan malee ta'uu maatte innadhanii jetteen. Jiillee Dhummuugaa magaalaa sanbatetti kana jaanii kaleessa itti gadi dhiisee qopha'e ammas magaalaa gandabatteedhaa sabsabaa baasanii. Na jarri kun armattis qubatuu qabaa jennaan ormi inuma iyye gurruma qabateetiyye. Meeshaa guuradhaa. Isinaa fixuu meeshaa itti kenninaa meeshaa darasanii waan jettan kana galchaadhaa jettanii meeshaa itti saraayyaa guurratte ularra nu facaate nama cabsitanii manatti deebisan qabdanii waan argattan meeshama waraqaa qabdu hunda
mataa diishkatii fi mataa matarayyaas kan qayyaramu kan isaan haranii deeman kana guurtanii arbaa jettanii mana baluutii fuune jettanii cabsitanii haadhoo fuudhi jettanii ni akkana godhaa turtanii ammas nu ficcisiisuu fi ammas asitti jettanii nuyi amma achi siqasiqiin qabnu makiinamarratti dhumnaa makiinamarratti ajjeefnaa fuudhaa qottaanii jaaniin. Amma haala sanii waliin taane waliin farramne kaleessa sabsabaan ifaan subirraa qabe kanarra oolee addaan galan. Okay, galatoom ulfaadhu duuba hawaasni hedduun akka ganda isaatiitti hin deebine kan haasawamaa jiru jarri immoo meeshaa fidaa jedhanii namoonni hedduunis meeshaa akka deebisanii jiranii fi ammas immoo humnootumti kun qe'ee amma Oromoo Walloodha abiddaan barbadeeffame gubbaa tataa'aa jiranii ganda deebinee jiraachuudhaaf isaan qe'ee keenyarraa nuun kaane muka jala jirraa jedha hawaasni wanni kun yoo hagam dhugaadha? Naamree dhuguma. Dhuguma ree akkam gubbaa waachuu kan janiin kunoo safaree taa'utti jira. Ittifni raayyaadhaa uummata Oromoo kee galee qawwee irraa guurutti jira. Maddii akka ganda badheetti illee ofirraa cufe. Ganda gaamma ganda sanbateeti fi ganda sadeen dulla kana nama itti godheen hanga baasne silaa'oo dhageesse dhaga'uun dhabdu. Kanaafuu kun sirriidha. Makkalaakayaanis uffata dirdiire malee jarri jaruma nutti fakkaatte. Ugaa dubbataniis ugaa deemaniis haala Oromoo gadi qabuu fi buqqisuudha malee waanni furmaanni maqaa ilmaan Oromootiin dhufa jirti nutti hin fakkaanne. Kanaafuu kuni uuma jiruu boolla ormaa banee midhaan fudhatutti jira jaano gubbaa waachuti. Guyyaa dheengaddaas bakka mamma himtu kanatti shamarran wayiidhaa mana isaaniidhaa qe'een irraa gubatee jiru dhaqanii daaraa haranii midhaan osoo bakka sanii harataa jiranii dhufanii midhaan san irraa buusanii shamarran reebicharran raawwatanii ari'an bakka sanii jedhanii. Akkam nama boolla baratu deemu tokko kotteen bahee lama as guuteen hin dhabamne. Nama midhaan isaatii baafatuuf deemuu jiru jechuudha. Nama boolla ofii banatee midhaan fudhatuuf deemu. Tokko kotte maangaa rabbiin bahideeni baay'ee sani fixuu jiraatu namni beeku hin jiru nama lama. Maqaa namoota kanaa yaadattee himuu dandeessaa? Maqaa isaanii yoon ganaa qoradhe malee ammatti hin dhageenye. Warruma magaalaa keessaa ani qabutu naan jee. Ayyee galatooma ulfaadhu gaafii keenya isaa gaggabaabsinuuti. Waa'ee immoo uummanni Oromoo Walloodhaa naannoo Amaaraa jala hin bullu jedhee jibbaa fi dallansuu kaasaa jiru kanarratti yoo yaada akkamii qabdanii wanni kun yoo gama keessaniin akkamitti ilaalama akka kan keetitti waan kana akkamitti ilaaltaa akkamitti haa bulluu jettame mataa keeti. Mataa kiyyaan akkaataan itti fottonnee bulluu itti barbaannu lama keessa filannoon isiin teenya akka garaa keenyaa osoo taate uuma biraati. Lama keessa takka federaala jala galu takka kaartan jira kaartarraa qabnee kaartan bareechee jira kaartanii qarbitee damaarri wanni gooti maleedha. Kaartaan Walloo guututti jira kaartaa Walloo saniin kaartaa qabna Oromiyaatti guunnee
firra Oromiyaa jala bulu. Godinni takkittiin tun immoo naannoo taana jechaan mirga tanatti fakkaatu akkaan ofii ilaalutti naannoo ta'uu kan dandeenye federaala jala ammoo federaalli nuyi fi dirredaa wal qixaami dirredaatu nurra laadhata nuyi gabaabadha arma dirredaanu achitti federaala jala bula federaala jala odoo bullee ummanni walloo garri guddaan ummata isa garaa jiru malee guututti qoranne hamma raayyaa qobboo hamma baabboo bilbila walii qabnaa qoranne nuyi buqqaane federaala jala galu Oromoo walloorraa ammoo magaalaan Kombolchaatu ni Oromoorraan buqqaanu kan jedhu gara guddatu gabaasa nuu dabarsutti jira. Kombolchi Oromoo walloorraan buqqaanu. Wallahi ummata baay'eetu ummanni gugurdoon kun ni ummata ijoollee walloorraan buqqaanu nuyi Oromoo wajjinii kan jedhu magaalaan Kombolchaatu akkana kan jedhu baay'ee. Oke, galatoom ulfaadhu dhaamsi armarratti dabarfachuu barbaaddu maaltu jira dhaamsi ati ilmaan Oromootiif dabarsituu fi akka immoo qotee bulaa Oromoo walloo tokkotti dhaamsi ati uummata Oromoo maraaf dabarsitu maaltu jira? Oromoo wallooti silaa baay'een dabarsaa ture ba'uu irratti isin agarree yaa ilmaan Oromoodha namni kun muka jira kun bosona jira baay'ee baay'ee biyyoo arraabutti jira kun mana hidhaa jira kun bakatee ganda keessa faca'ee bade yaa obboleessoo lallaba gadin kana dura miidiyaa OBN'n nagaafata ture kuno amma baatii sadi bira dhufnee narraa buqqifatee nan gaafanne rakkina keenya wama adda addaatiin laalee dubbatanatti fakkaata haa ta'u malee ilmaan Oromoodha kan biyyarra jirtus kan ala jirtus kan Afrikaa Irooppaa ayyaalaatii keessa jirtus ilma sabni kan kee lammiin tante buqqaate muka kan Itoophiyaarra jirtanii kan Afrikaa kee jirtaniiti yaa ilmaan Oromoodha sabni keessan gadi ba'ee muka jala jira nu dagatte nun dagatinaadha fayyaannaa jiraadhuun har'aan fagaatin